والله بيجي بودا كذا والله كام كذا بجاي بجا خانه مدنا أغني كتير ما تكلم ميلا يعني تقول والله يا أبو كذا يعني كم كذا ما كذا nanti kan ini aku yang kecil yang jadi gitu والله Kung tinggal nanti sudah. Isa ati maga fifani fifu mandra gadda jaga kesan jira musena ti yantin boyni ti mena sinje dira buma jirati wa amda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ashama arkafuni horduftu ta fi daggefatu khanya jira jirtu qale fi khabajamu nama arantara gawanne siddi anne fumata kenya wan edu takanama gaddisisu wa edu takari fadde mega musena len kuno azirti figa amantara dufe video takallensara tidawode akuman arketi ane jalla akumudran beitanitti fulo media 100 gaatu takko bariyan kiya nama simbirati jalata mawante salma fuga haramana isa ane jallati le kuno hogga man dufu an isa hingar an duganutti fakkan dugan video salale ko media ratti ma lonni kana jetuma lale saduguma je ugam figa dufu kuno amanta naga bira dufetin jira isi biran jira manani jallatin jira kuno hoggan dufu isifin intalasi kuno sena isi bichatu wajin as jirani ummata kenya salma fuga umme akkata radde nuyo isin irra ko batte wan kananis irra hubadetin addan bafade isille dubise akamite kan deme fi mali yani inni ratti demeo isa bakni demetro jeeti waan takka takka gaafadha jeetiin uummata keenya qaalii asitti argamee jira maanta nagaahi daaniin baafadha jeeti mee isiidhaas gaaniin gaafadha hedduu akka wanni tun bumaan nutti dhufte hedduu takka rifadhe walaa uummata keenya waan itti akka nama gaddisiisu gaa osoo waan biraatiif illee hin taane deemsa kanaa dhiiroo irratti illee hin himneeni naanillee hin mari'anne mee waan hundaa'u gaa isis gaafadheetiin ittiin haasa'u isiniif itti deebi'a Museenaa mega asuman daawwattoota keeti wanniin himuu ati barbaade amma ati gurbaan hadeeme kun aanin ammoo simmareeteeti moo hadeeme maa akkamitti deemeo simmareeteeti deemoo yeroo jalqabaate baafii si deessu akkamitti deemeni Ane mo ane wanta kanatti himinen deemsa hin jenne amma nan jiru nama laaluudha deeme nama bira takkee gisin nan dhok nan deema nan jenne nan dhugomaan manatti dhiisee biraa deeme ayya Anggisee dhufu mana hin jiru. Waneen ittiin na kutee itti shakke maallaqa tokko lafa kaayee hoteelaal maallaqa akka itti lafa kaayee fira haagartu jechuuf isa akkamatti lafa kaayee ta'u moggaa kutu. Firaashumarra kaayee ta'u biraa kutee ammaalee bula isaa taa'anii maaliif maallaqa kaayee ija inni waan raashin amboo biraa manaati isaa wanti inni lafa kaayee ture. Akkasitti osoman taa'ee aanin karan kuti maallaqa kana lafa kaayee deemaa kan lafa kaayee osoman jeetti yaadu jiruun viidiyoo lakkaa'e. Hinoo qabame jeetti hin bo'u gara isa. Viidiyoo kan argee. Ayya viidiyoon tun beekama viidiyoo firii lamaan argee ummaan tana ta'amma utaalchi keessaan utaalchite ta'u ummata amma suuraa irratti taampi irratti suuraa takka biratti dhee jira beeku ummata as karaa tokko. Suuraa sana eegan argeen dhugaasi bakka adeemsaa kanaan. Waan kana gara hanis deemee waan jiraatu. Jenni mee osonatti nemee maal godhaa jira? Osonatti himeen aan eebbisee barin qabamu yaabu. Amma tan osoo sitti nemee maallaqa guutuu fuudhee moo waan ati cimse maallaqa kamii xiqqoolle sin hambisne? Laa maallaqa naan bisee kutee lafa kaayee. Waan firaa manaatti bidaashin akka naan buufadhu lafa naan kaayee kutee. Ayya. Gaayoo akka gaajaan kana taate asii daleetti jaanii qabanii jaanii. Ugaa dhageessuu akbaara moo gaafattee silaa isa dubbisaan wayi dubbifteere jawwaala akkami dawwaltee isa gaafattee ugaa akkami akbaara isaa gaan beek dawwaleetis numan irratti ni dawwalee ugaa silifaatuun irratti dawwalee gaan iliki silkiin ni amti beekan ugaa waan jalaan kaafne ati irratti dawwaltee gaafattee maal sin jedhama dawwalee ni arabaan na jala kaate hayye itti naa kan naa jeeni saniin itti kannanii oguu rakka bu'aa bu'uun garaa kan na balleessite manaanis Rifadhee musan katti bu'aa qabame akkan itti ba'u mala naa godhaanarraa bonarraa buusaa maallaqa akka jaa. Rifadhee mana irraa callisee waaman jiru wallaalee. Kunoo hordoftoota keenya si ilaaltanii galtan akka isin jettuus ummanni kun ummanni qabe yookaan beeksisu irra laalu ummataatiidha ummannichi dhaabbatan waan akka Tigiree faanaan shakkii kuduraa yookaan itti taa'ibaa yookaan sagalee maddee dhaqa. Yamaniidha jeenni nuyi gaafadhee. Ummataatii kana jedhi. Yamaniidha jee barsuu fi daawwitii. Maallaqa gaafatamoo amma isa hawaalaa waan akka hawaalaa gaafatamoo. Hawaalaa waan itti irratti gaafatamu.
ashii daliidaa naan jaanii. Gaara keessa qabanii. Akkas jaanii qabanii jee gaara keessa. Haa. Sanirra amma yoo hawaalaa kafattanii baatan naan jaanii. Maallaqa kafaltee ni baata. Hattuudha warrumta masa qabisan warra hattuudha. Amma isa gaara keessatti eega qabani amma ati isa sababa gartee ashii saniitiin maallaqa guddaarraa buusuu yaani gartee. Sanumaan jaamanii waan biraati. Wallah amri namni ajaa'ibaa nu qabate gaa uummata keenya kun laaltanii gartanii kun aanee jaalalaa gaa rabbiin gaa fatanaa hedduutti baatu jira isa kana. Fatanaa hedduutti akka fatane waan ta'eef hono miyyollee hono namni ilmoo tana qabu kaasila akkamii garaan isa hin deegamu jiraate rabbiin isinitti amanaati ilmoo xiqqoo tana qaba. Kun akkana dhiisee biraa deemee uummata keenya gaa haa uummuseenallee kun ammaan tanaan eegan dhufe gartee ati gaa sossobee wajjin boo'in jeenii taphoochuu sanatti dhufe amma eegan dhufe gaa usu jeenii ni dhufaati maallaqaas laalee irraa buufna jeenii isii beeka akkasitti immaan tana sossobee immaan firraa ayitee dhiqattee umma dhuftee fuula miidiyaa keessanii duratti isiniin argamtee uummata keenya. Sanumaafuu gaa aanee jaalalaa irraa tarbanni mudattuun waan ajaa'ibaati. Uummata keenya gaa numa garree immoo takkasaa tana taaramni qabee hawaalaa qabu jedha nama gubbaa dhaabbatee hawaalaa irraa buusan tana akka tumanii garree beeka yookaan dhagabattee matii ni tumanii ni booyaa akka malee booyaa jedhu gurbaa kana gaa uummanni waa ajjeesuu deemanii qarshii mee gaafatan qarshii hongaa gaafatan hin dubbanne. Addan baafanne amma duroo qarshii haa rakkoo biibuu rifadhe. Ta qarshii addan baafne ji. Asumaan gaa aboo rabbi halaafisu uummata keenya gaa wanni waan ajaa'ibaa nu qabate gaa. Ganti biyyaa tola gahee kan isaaf timma dhageenye miidiyaa irra dhageenye. Uummanni Itoophiyaa kun beeku miidiyaa irratti dura argaman gaa ganti imma yoonii fi karaa baadiyyaa faatan. Beeku shabakaan Itoophiyaa san takka takka torbaffaa keessa yoo taate malee waan irra namni hedduu irratti hin argamu. Akkam isaan nu dhagaanii quba qabda. Hin dhageenye warri biyyaa osoo dhagaanii amma ni maraataniiti yaa maala taati faan ni maraatti. Ni maraatti haati faan. Haayoo. Warri biyyaan dhageenya mara akkamitti dhageessu jedhanii taa'u jiran. Ummaan isaanii jirti imsisa? Abbaan isaatu ni jira? Ni jiran. Obboleeyyanis ni qaba? Duuba immoo kan akkam goonee haa dhageessinu duuba dhageessuun silaa bareedduudha. Akkam goonee dhageessuu qabna duuba ummaan tana eefaa beeke wanni tun wanni diiramuu dandeessalatti hin jirtu waan jaalalaa mudatte tuni fi beeke tun waan ajaa'ibaati gaa maallaqa duraa kafallaa wayi lubbuu isaa ajjeesanii yeroo wanta jaatarmaan ajaa'ibsiis jedha malee ummata keenya gaa waan ajaa'ibaa mudate mucaa aanee jaalalaa haa jedhamu asumaan ummata keenya gaa kunoo umuseenalleen akka isin jettu daawwattanii ilaaltanii gartanii gaa waan hedduu takka nama gaddisiisu haadhaaf baas akkaataa itti himnuufu gaa daawwallee tuba itti himna obboleeyyan kiyyaa aanee jaalalaa duraanillee hedduu takka hojii rakkannee rakkoonsaa rakkootiyaa akkumaan tana dura jetti arras gaa kunoo mana isaattillee dhufe asittillee harkameetiin jira ummata keenya gaa waan isa mudate kana gaa tanas furmaata walumaan laalla ummata keenya daawwattoota keenya isinillee akka nu bira jiraattan akka nu hordoftaniin isin ja'a waan kana jechuu waan irra geenyu gaa'ee duba uumame sila irratti dawwallee akkamiin dhiiroo irratti dawwallee furmaata gaafachuudhaaf Museenaa silaati ma yoom irratti dawwaluun kan yoomite maal tala? Irratti dawwalamee xiqqoo sa'a lama fa'aa geessaa sadii fa'aa. Egaa irratti dawwaltee biyaa hedduun irratti dawwalisanii soon ta'u hedduu yaamtu beekte ni yaamti eegana yaamteeti waan akka arabni irra dhufuuti. Isaan torba barmee ammaa irratti dawwalamee. Uummata arabaa asumaan gaa hordoftoota keenya kunoo akkuma daawwattanii nu godhatan kanatti gaa jawwaala hiyyallee anillee harkaa hin qaba. Aanee jaalalaa kana gaa waan irra jiru ammallee dawwaleetiin ga'anis. Beeki yookaan laalu viidiyoo isaa kan hedduu takka waan nama gaddisiisaati wallaahi uummata keenya. Aanee jaalalaa garuu akkuma taanatti nu bira osoo nutti hin deemin silaa du'aayii isii kanallee taatu goosifatee du'aayii gootee fi akkasitti galaa fayyaan kan gadhiiftu taate hedduu takka waan nama gammachiisu waan ta'eef isilleen akkasii gadi hin dhiifne garaanii hedduu takka amma deemee isaatu viidiyoo eeggattee saddaqte malee isin maallaqa dhabuu irratti ni shakkite immoo deemsa isaati. Takkaas deemsa kan hin deebi'u jiru isiin mari'ate. Awwa jireenyu mari'aman kana gartee koodii gaafatee nyaaratti guute sarmaa mucaan baafatee fakkaatti. Mee gaarratti dawwalee hordoftoota keenya asumaanuu waan inni jiru wajjin laalla. Mee lakkoo isaan sammurraa illee waan qabu inni sammurraa qabdametti naqa. Asumaan gaa hordoftoota keenya aanee jaalalaa abbaa irra dawwalee silkiin isaa tokko mashkuula jaa waa kara biraa haasee waa kara biraa dawwalatu jiraate hin beekne
hedduu takka mashkuulatti meegaa hordoftoota keenya asumaan wanni isinirraa barbaadnu nuti akka jabatti du'aayii akka nu gootan isinirraa feena. Du'aayiin gaa akkanumatti dhaabbattan reefu hundallee hedduu takka irratti dawwalee dadhabe. Asumaan gaa khayri rabbi haa godhu obboleeyyan kiyya kun lakkoofsi kun lakkoofsa isaatiin hafte fakkaate lakkoofsaati maqaan jiraa'u alhamdulillah rabbi wallahi itti tokkan gammade gaa khayri rabbi na dhageessu asumaan kunoo akkuma laaltanii gartan kana nuun asirra naa dawwale lakkoofsa kiyya asirra naa dawwale jalaan kaasa wanni jawniin bara. Halo. Assalamu alaikum. Awana gada barka gurbare mun silki sirracha faka mashkula no meti silkin teti mali ko igaru anni mashkula kana sigore silke tanga po ya silki no mantana dini mo kori de sana ke tadi je barem dan uite ga de bole ji ki miya eden ka miya ya kan jamane akala anaka bani wain ke kan jeni mantana wonne ka zaru mai ji yo awduba ane bekani fi gurba video ati waan goote gadiif taka qilleensarra waarkeetan dhugaan seenuma fiigee kunoo mana kee dhufee amma dumaashii bira kunoo mana kee nisii bira dhufee bar dubbumatana zaayiraan itti baafadha jee gurbaas jiraati awwaati isuma osoo nutti himin deemte aana keenya maaboo akkamiin goote tummaa nama yaa deeme yaa dura jiru waan mun karraawni waan deemna kala sana ma video bira jiru kabani ala kabani kala sanpoda ana ibani cirki hala inta wala dali jeni kaiti rabu jeni video dan galak dia gede video galak dia tu idan jira hayya amma bo wala wakati natu ayo me urusana ko onda baraka amman tana isi biran dage barachin jirati sille kha kono ni dubbifta beete beta na gora way beta akamu manno isi jafa gujira gurba sama male akuma asmat diwa wajani martin be wala jiru ko bude ni de be dubbisime ayyee dubbisaa sifanne awo miyyuu tana ati osolotti nimiyyee yoo kuttee ayyakkab jaldeemte sisi boya onatti himtee deemte ome maaluma taate والله ما تجاوز يوم كبديها يمي والنيرة كي دومي شيء تقول ما تقول ما نيجي كم غني ما غير بنا ما ترى نكتة ما ترى كلنا حين نقولي والله برجلون كبديها وي ستماني والله برجلون كبدي awo simidani garwa simidani والله برجلون بوجا كذا والله كم كذا بجاي بجا خانم جانا أغني كتير ما تكلم يمين ميلا هني تاوي والله يا gonkumaa sitti hin gannen jechuudha. Ati magaa fi faani fi gummaan dalagattee jalqaba keessaan jira museenaatiin nyaatiin booyiniiti meenaa siin jeeti rabbumaa jiraati. Waa hundaa kabba. Aawwati maan tanamee dumaa museenaa akka boochiiti aane. Halo. Konoga hordoftoota keenya booyin gaa museen alaaltanii gartanii akka isaan kuno irra inni jedhullee akka ittiin jiran illee kuno innilleen isin ibsee jira uummata keenya waan hedduu tokko nama yaachisu waan ta'eef hin booyin gaa museen atillee hin booyin rabbumaa jiraati wanni rabbiin fide silaa hin oolamtu hin booyin miyyoo fuudhimaa tanuu dhiisimman booyin hin booyin ammaan tan rabbumaa jiraati rabbumaa fide waan tana rabbumaa furmaataa godhu سنوات إيمان تنا خير مربى أقول يا ويت ربما في ديوان تنا لا اللي يقول نجرتو إني ما نمرتين دي بس لا نمرتين دي وكنا وني مريم يقولن سلام ما ترتي مريم بدين بوي نتيما تنا مزينا ربما وانا وقت أدرى تونا وجرو بي بومان كلمة توي تكا جيرني بس لا فرنا نمي كاجاتون في تنا جينا جيراتي دوام فرنا وقولته سلا nagaa yoo deemu taates karaa nagaatti immoo kan asirratti darbee deemu biyya galfatee namni akkasii yoo deemallee bareedu duuba deemsuma kanaa barannummaan ammaa osoo sitti himin akka rakkutu tanaatammaa qabeensuma qabee gardhiisima shayii marabbaa godhu uleen nafichaa fakan jammoo. Ulee dhandhatu wajjaa waaqaa nama guutuu jiru nan qabu jira. Haayoo barnatti nam bifne jaayee barnum dhagaa bar sagalee numaan dhagaa
uummanni waan akka gartee yoo garuu qawwuma fa'aa yoo akka tasaa gaara keessa dura fiigee beeki uummanni lafa buusaa qabu jedhanii yoo qawwumaan dha'u baatanii ati rabbiin wartee ati uluma fa'aa yoo dadhan inshaallah tisee jiraata godhu uluma fayyaa waa takkan ta'u beekte mee ati gaa waan hundaa ati khayru maraggaa godhu hordoftoota keenya asumaan warreettan nu daawwataa jirtan gaa hordoftoonni umuseenaadha. Bakka jirtanii du'aayii akka nu gootanii ja'a rakkoo rakkuma gubbaan dabalamaa jira waan ta'eef gaa ummata keenya du'aayiidhaan akka nu bira dhaabbattanii isiniin ja'a nu jajjabeessaa du'aayiin nu bira dhaabbadhaan isiniin ja'a asumaan hanga viidiyoo biraatiin illee walitti deemtu illee hin boo'inii si jechuu barbaada umuseenaa rabbuma jira dhaqee jechuudha miilaan dhaqee waan godhatti ati yoo dhiyeenya kana taate hafurmaata ni goonaa yoommoo asirraa fagoo taate maallaqaan ta'us gaa inshaallah lallaalleetillee taate furmaata ni goonaa fi ati si yaadini rabbuma jira waan takka hin yaadin umuseena kanumaas hidhamaniiti hangamee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti uummata keenya nagaan nu jiraadhaan isiniin jaa. Bye bye umuseen illee itti akka gadda guddaa keessa jirtu waan ta'eef hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jaa. Bye bye.